dhaamsanii isiniif qabu isaaniif qabu jabaadhaa namoota jaboo ta'a kana caalaa ciminni keessanii dandeettii keessan haa cimuun isiniin jedha. Isin jechuun nama isaan jechuun nama gaafa rakkoo hawaasa isaanii bira jirudha. Nama gaafa Oromoon tokko rakkatu Oromoon kutaa tokko rakkatu kutaa gara biraa rakkatu Oromoon kutaalee Oromiyaa jiran hundumaa gaafa rakkoon tokko mudatu yookaas immoo kallattiin isa haa ta'u alkallattiidhaan rakkoon tokko saba Oromoo yoo mudate dhiphinni tokko yookaas rakkoon tokko yookaan gidiraan tokko saba Oromoo irratti yoo ta'e kan dursee qaqqabu eenyudha? Shamarran biyya Arabaa jiranidha. Namoota isteetii biraa yookaas immoo biyyoota gurguddaa keessa jiranirraa isaantu dafee dursa qaqqabaa jechuudha. Kun immoo cimina isaaniif jedhee nama gorsaan isaaniif qabu yoo jiraate yeroo baay'ee shamarran keenya achi jiran kallattii garaagaraan ni miidhamu. By the way, tiin sammuudhaan miidhamuu malu, qorqabbiidhaan miidhamuu malu, takka akka gadaantummaatti soof fudhatu. Anaaf dhugaa dubbachuu fi shamarran biyya namaa jechuun nama eenyuun oliiti. Akka xiyyeetti jechuudha. Maaliif isin eenyuun oliidha? Nama kamiyyuu hin caaltu. Namoota jaboof namoota dandeettii addaa qabdanidha. Dandeettii keessaniif cimina keessan kanaan jabaadhaa. Ammas rakkoo uummata keessanii yeroo kamiyyuu haa ta'u kallattii kamiin rakkoon uummata keessan gaafa qaqqabu isin dursee kan dura dhaabbatu waan ta'eef ammayyuu cimni keessan kana caalaa akka cimee itti fufuun isiniin jedha. Darbee yeroo baay'ee isaan kan isaan kallattii isaanitti miidhaman keessaa tokko kallattii jaalalaati. Lafa kaayee beeka. Lafa kaayee. Kallattii jaalalaa. Keessa rabba shaarti. Kallattii jaalalaan hin miidhamu gama jaalalaatiin dhiironni keenya kallattii baay'eetiin isaan miidhuu malu yookaas immoo miidhama ajaa'ibaa jijjiira kan dhaga'u. Kana jechuun immoo alkallattiin isa ta'u kallattiidhaan namoonni maqaa jaalalaan itti siqanii sin jaaladha jechuudhaan bifa gowwoomsaatiin bifoota hin taaneen shamarran keenyatti siqanii isaan miidhuu malu. Isaan sana jalqabaa nama jaallattan dursa adda baasaa. Eenyummaa isaaf maalummaa isaa adda baasaa gulaala xiinxala nama sana jaalladha. Erga jaallattan immoo nama sana wajjin jiraachuudha. Namoota yeroo baay'ee kan isaan miidhamanii kallattii kanaa fi kallattii tokko tokkoon miidhamuu malu. Sun tasumaayyuu waan isinirraan eegamnedha. Wantoota akkasii irraa of eeggadhaa. Egaa namni ta'ee namni addunyaa kanatti dhufe hundumtuu mudannoo ni qabaata. Kaleessa dheengaddaa namni tokko yoo miidhame nama sanarraa ilaaltee waan tokko bara. Maaliif an kaleessa dheengadda miidhame yoon ta'e miidhama koo kaleessa irraa waa baruun dirqama kooti. Kaleessa dheengaddaa waan tokko bare yoon ta'e kaleessa dheengadda waan tokko miidhame yoon ta'e miidhama koo kaleessa irraa waa baruun dirqama. Kanaafuu wantoonni jireenya dhala namaatti dhufan hundumaa irraa namni waa barata waan darbe irraa jechuudha. Kanaafuu dhaamsaan isiniif qabu jabaadhaa. Of jijjiiruuf illee automaatii keessan jijjiiruuf yookaas immoo kallattii kamiiniyyuu jabina keessaniif cimni keessan kana caalaa jabaatee itti hafuuf isiniin jedha. Baay'een isin jaalladha. Keessatti qo'atoon xumuriini miidhama isaanii iddoo jettutti jechuudha. Yeroo baay'ee fiilingii shamarranii yeroo baay'ee isaanitti dhagahamu nan beeka waan ta'eef namni tokko yookaas dhiirri tokko sababa jaalalaatiin isaanitti seenee dhaphee isaanii keessa seenee yoo isaanii miidhee isaanii keessaa bahee lammata deebi'anii namatti siquu hin kakatu hin sodaatu faati. Kana maal gochuu qabu jettaati? Dhugaa dubbachuuf yaada gaariidha. Shamarran tokko haa ta'u yookaas dhiirri tokko nama jaallatee ni dhaba. Waan beekamaadha. Hiree keetii ganama waaqii waan sii kennetti kan itti heerumtu kan itti fuutu. Hiree keetii yookaas immoo waan waaqii sii kenne ala hiree keetiin ala deemtee hin milkooftu. Fakkeenyaaf shamarran tokko nama tokko jaallattee nama sana yoo dhabde sababii nama sanaaf of miidhuu qabdu. Maaliif kun cubbuu guddaadha dhugaa dubbachuuf. Tarii nama jaallatanii nama sanatti hagamoota sammuun ofii of jeequun hin jiraata. Of dubbisuun hin jiraata. Garuu of miidhuun gaarummaa hin qabu. Maaliif kaleessa nama sana jaallattee nama sana waan dhabdeef ani jaalala hin barbaadu, jaalalli hin barbaachisu jetta yoo taate inni kun gaarii miti. Maaliif namni jaalala malee hin jiraatu? Anyways maaliif kaleessa nama sana jaallattee kaleessa nama jaallattee nama sanarraa adda baatee nama soota sanarraa amaloota jibbitu sana hundumaa yookaas immoo gochaawwan ati nama sana wajjin dabarsaa turte gaarii isa ta'u gadhee xiqqaatu isa guddattu nama sana yeroo wal jaallachaa turte sanatti nama sana wajjin jaalalaan dabarsaa turteetti. Garuu fedha keenis haa ta'u yookaan fedha nama sanaas haa ta'u yookaas immoo fedha waaqaanis haa ta'u yoo nama sana wajjin adda baate sammuu ofii of miidhuuni
waan hin taane yookaas immoo miira haariitiin sammuu ofiitti jireenya ofiitti yookaan namummaa ofiitti waa murteessuun abadan gaarii miti. Isinillee kana hin godhina malee maaliif waaqayyoo addunyaa kana irratti gaafa nuume nama nuti jaallannu ganamuma nu qopheesseera. Egaa waan hiree keetii yookaas immoo waan kennaa keetii ala immoo homaa socho'uu hin dandeessu. Maaliif namni tokko danda'a. Kan isaa malee yeroodhaaf hamma ta'etti socho'uu danda'a. Adeemsa sana keessatti immoo miidhamuu danda'a hamma kan isaa bira gahuutti jechuudha. Maaliif nama jaallattee milkaa'uu dandeessaa milkaa'uu dhabuu dandeessa. Garuu nama jaallattee dhabdee miidhaa irraa hojjetuun gaarii miti. Nama jaallattee immoo nama sana wajjin fiixaa yoo baate milkooftee jechuudha. Gara biraa immoo nama tokko jaallattee deebitee ammas miidhama gara biraa keessa akka hin seenneef amaloota kaleessa nama sanarraa agarte hundumaa nama jaallattu kanarraa alaa akkanaan godhini akkasitti kaleessa akkasitti miidhame har'a akkasitti na wajjin jiraadhu. Maaliif miidhama koo kaleessaa keessaa iyyuu ba'uu waan hin dandeenyeef ani ammas lammaffaa miidhamuun barbaadu waan ta'eef amalli koo kana kana. Inni jalqabaa jaalala keessatti kan barbaachisu amala walii dursanii walitti himuudha. Erga dursanii walitti himanii immoo wal miidhuus gaarii miti. Fuula waaqayyootti illee gaarii miti. Fuula rabbiittis fuula uumaattis gaarii miti kuni. Anyways dhaamsaan isaaniif qabu kanaadhaan jiran. Baay'ee galatoom gorsa baay'ee jajjabaa gorsiteetta. Kaan isaanii immoo jaalalli hin jiru warri jedhanis jiru. Amma akka keetti jaalalli jira moo hin jiru? Egaa amma jaalalli hin jiru faayidaa malee jedhanii baay'een isaanii jechuudha. Ani kana sammuun akkasii namaa keessatti waan uumame natti hin fakkaatu jaalalli jira. Namni addunyaa kanarraa jaalala malee jiraachuu hin danda'u. Namni tokko dhugaatti jaalalli jireenya argatee jaalalli akka qaba akkaataa qaba. Jaalalli jira dhibbaa dhibba. I believe it. Nana mana. Jaalalli jira. Jaalalli garuu akkamittiin jiraachifta? Jaalalli akkamittiin lubbuutti horta? Jaalalli jiraachuu jira. Garuu jaalala kanatti lubbuutti gochuu qabda. Akka lubbuu gaafan jedhu lubbuu namummaa miti. Akka jaalalli sun itti fufee jiraatu. Jaalalli sun jaalala dhugaa akka ta'u yookaas immoo jaalala fiixaan ba'u akka ta'uu fi wal utubuu jaalalli jira siin jedhee mire erga jaalalli jiraate immoo jaalala tokko jireenya isaa kanatti mirkaneessitu yookaas immoo jaalala jettee mirkaneessuuf inni jalqabaa Hiriyaa tokko gidduutti jaalalli nama lama gidduutti jaalalli kan adeemu. Namni tokko jaalala biyyaa qabaachuu danda'a. Jaalala maatii qabaachuu danda'a. Jaalala dhala isaatii qabaachuu danda'a. Jaalala barumsaa qabaachuu danda'a. Kun immoo keessatti jaalalli hiriyyummaa adda. Isa kana immoo adda jaalala hiriyyummaa jechuun waaqamatu nama badhaasaa yookaan uumaa yookaan rabbiin nama badhaasaa nu keessatti uume. Nuti immoo wanta nu keessa jiru kana dammasinee hojiitti kun dirqama. Innis jaalalli tokko jaalala jedhamuudhaa fi akkasumatti afaaniin qofaa miti yookaas immoo afaan miti jaalalli. Jaalalli afaan miti. Gochaan waan raawwatamudha. Hundisaayyuu hin raawwatamu. Kanaafuu jaalalli sun jaalala jedhamuu baadhiifi obsa qabaachuu qabaa. Amanamummaa qabaachuu qabaa. Danda'uu qabaachuu qabaa. Ilaaf laamee qabaachuu qabaa. Wal dhaga'uu qabaachuu qabaa. Wal gorsuu qabaachuu qabaa. Wal utubuu qabaachuu qabaa. Sodaa rabbii, sodaa waaqaa, sodaan uumaa jaalala tokko keessa jiraachuu qaba. Yoo sun keessa hin jiru ta'e jaalalichuu jaalala hin jedhamu. Anyways jaalalli jira siin jechuuf malee namoonni nama fakkeenyaaf namni tokko jaalalli hin jiru baraaraa jaalalli qabeenyaadha. Jaalalli faayidaadha. Namoonni jedhan jiraachuu malu. Isaan suni waa malee namni waan dubbatu. Tarii itti miidhameeti miidhama isaa kaleessa miidhama waan qabuuf har'a jaalalli hin jiru jedha. Egaa kuni kun immoo nama sanarratti jechi kun miidhaa geessisaa beekta. Miidhamni isaa kaleessa bor isanni adeemee wanta tokko bira gahuuf gufuutti ta'a. Hin jiru waan jedhu jechi isaa kun immoo akka hin jirre taasisaa jira jechuudha. So kanaafuu kaleessa dheengadda jaallatee dhabee nama lamas haa ta'u nama tokkos haa ta'u jaallatee dhabee har'iyyuu namni gaafa jaallatti dhiyeesse jaalalli hin jiru faayidaan natti ati kanaaf na barbaaddaa yoo jedhame ta'e gaarii miti jaalalli kennaa waaqaati. Jaalalli immoo jireenya waan ta'eef. Kanaafuu haa ilaaluu jechuudha. Jaalalli jira hundaafuu jaalalli hin jiru namoota jedhaniifidha. Anyways akkasiin jedhaan maaliif dhugaa dubbachuuf jaalalli bifa miti. Har'a yoo bifi koo gaarii ta'e bifi koo kun bareedaa yoo ta'e yookaas immoo bifi nama tokko bareedduu yoo taate shamarran takka bareedduu yoo taate yookaan dhiirri tokko bareedaa yoo ta'e jaalalli bifa miti. Jaalalli bifa irratti hundaa maaliif har'a yoo bifa laaltina jaallatte borbalaan tokko yoo naquunname yookaas immoo gara dullumaatti yoo deeme jaalalli kanarraa dardius ta'aa deema yookaas immoo irrachaa deemaa jechuudha. Jaalalli qabeenyaas miti. Jaalala qabeenya ilaaltee ol jaallatte yoo taate gaafa qabeenyi dhumuudha. Jaalala sana kan itti gattu. Jaalala tokko
faayidaa dhuunfaa irratti hundooftee nama jaallattu taate gaafa faayidaan sun dhume nama sana dhiista. Jaalallee tokko yookaas immoo hiriyaa tokko bifa isaa ilaaltee jaallatta yoo taate yookaan immoo bifa ishee ilaalee jaallatta yoo ta'e qabeenya ishee ilaaltee jaallatta yoo taate yookaan qabeenya isaa ilaaltee jaallatta yoo taate that is not good because wanti kun gaarii miti because jaalalli jireenya erga ta'e jaalalli haalaaf bakka qabeenya fuula ilaalamee miti kan wal jaallatamu. Maaliif hin jedhaa namoonni tokko immoo fakkeenyaaf dhiirri tokko bareedaa yoo ta'e shamarran tokko sin jaalladha jechuu yoo jette bor yoo balaan tokko akka qabe yookaas immoo jireenya isaarra namummaa isaarra balaan tokko yoo ga'e bor nama sana dhiisti. Dhiirri tokko immoo akkuma kana shamarran tokko bifa ishee ilaalee yoo jaallate bor nama sana yoo bifi ishee irraa dhume yookaas immoo balaan tokko fuula ishee irra ga'e nama sana ni dhiisaa jechuudha karaa gabaabaa. Garuu jaalalli namni wal jaallatu yeroo inni jalqabaa namummaa walitti amanuudha. Namummaan waan hundumaa dursa jaalala keessatti nama tokko namummaa isaa jaallachuu nama sana namummaa isaa jaallatte yoo taate rakkoo kam keessattis gidiraa kam keessattis dhiphina kam keessattis argachuu kam keessattis dhabuu kam keessattis nama sana wajjin jiraata jechuudha. Garuu jaalala faayidaa yoo ta'e that is for a time inni sun yeroo fiidha. Inni sun immoo milkaa'insa hin qabu jechuudha. Kanaaf egaa gaaffii kee jaalalli jira moo hin jiru kan jedhuuf jaalalli jira jechuuf kan galatoomi. Baay'ee nu ibsiteetta gorsa baay'ee siin gorseera. Gaaffii tokko waan isin fayyada jedhee yaade akkasumas gaaffii isinitti ta'a jedhee yaade gaafadheen jira jechuudha. Saamiin keessummaadhaan jenne gaaffiidhaan nawwaxxaree isiniin jedha. Na karaa YouTube isaas wal wajjin hin dhufna. YouTube isaa subscribe gootu jechuudha. Viidiyoon keenya kanaan nu gaa jechuudha. Garuu kan saamiitti hin dhufna galgalallee dhufna jechuudha. Nu eegaa sheeriin godhaa hin seentu naasofna jechuudha. Baay'ee galatoomii fayyoo keenya ulfina guddaa irraa qabda. Egaa gama YouTube kanatti yaada hojii ajaa'ibaa jirta. Jabaadhu. Because maaliif dhugaa amaleeffannaa ta'u namni keenya illee YouTube namni tokko YouTube yoo qabaate walii hordofuu yookaas immoo hiriyaa waliif ta'u yookaan subscribe walii gochuun illee barbaachisaadha. Faayidaa qabammoodha. Akkasumas faayidaan isaa inni guddaan dhugaa dubbachuuf waa hedduu jira. Saniif immoo hayaati gama hojii kanatti dhufuutiif hayaatu hedduun si galateeffadha. Hojii ajaa'ibaa irra jirta. Jabaadhuun siin jedha. Galatoomii kabajamii waamicha keef afiirraa keef ulfaadhuun siin jedha. Ulfaadhuu siin jedha. Egaa saamii jechuun kanumadha. Baay'ee salphaa namummaa waan tokko xinnoodhaan sinii deebi'uudha. Akka Facebook irratti jechootaan of ajjabaa oolubaa jedhamu. Kanamni jechuun bakka mucaa baay'ee salphaa wayii dafee isinitti dhiyaatu sin baruudhaaf siniin jedha. Egaa ulfaadhu galatoomii dhugaa dubbachuu danda'a. Saamii jechuun yeroo baay'ee abbaa kolfaadha. Ani gaariis gadhee sinumaan kolfa. Sababaan kolfuuf immoo dubbadheen ture guyyaa wayii egaa kolfuun amala boqooti. Kolfi itti fufiima kolfi ati. Galatoomii siin jedha fayyoo. Sinillee baay'ee galatooma waan haga dhumaatti nu caqastaniif siin jaallanna kabajamaa siin jenna. Nagaan tura turtii gaarii. Ciao. Daawwannaa gaarii.